Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa sabboontoota keenya qaqqaalii qeeroo fi qarreewwan akkasumas hawaasni keenya Oromoo marti keessaa hawaasni keenya kan biyya keessaadhaa guyyaa xiiqiidhaa guyyaa goota fiitiif dhaabbatan guyyaa hayyuu fiidhaa tiffatan guyyaa kana dhaabbattanii hayyicha keenya nuuf tiisuu teessaniif galanni keessan galata guddaadha seenaan isin galmeessitan bara baraan jiraata keessaa addatti warreen gartee waardiyaa jawaar ta'uudhaan tika gartee hayyicha keenyaa taatan galata isiniif qabnu waldayni tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa akkasumas hawwisoon tokkummaa qeeroo ganamaadhaa asumaan isin galateeffachuu barbaada dhugaa keessaniif dhaabbadha isin maddi jirra waldaan gaafa xiiqii waldaan gaafa roorroodha waldayni tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa biyya magaalaa sanaa baroota gartee bara 2010 ijaaramuudhaan hundeeffamuudhaan imma gartee lammiidhaaf lammiif gaachana ta'uudhaaf tumsa lammii tahaa ture arraas hinafnu isin faana jirra isin boodaan hafnu uummata keenyaaf ni dhaabbanne jechuudhaan sagantaa ajaa'ibaa qopheessee jira. Sagantaan kun sagantaa seena qabeessa sagantaa lammii fiitiif dhaabbatan sagantaa tokkummaa fiidhaa ittiin garsiisan sagantaa gartee sagalee hayyicha keenyaaf itti taanu ta'uusaa asumaan akka beektan isin feena walumaa gala hawaasni baqattoota Oromoo Yaman kan magaalaa sanaa fi naannoo isii jiraatan marti sagantaa seena qabeessa lammiif gaachana jedhu warreen gartee roorroo warreen nafxanyaatiin uummata keenya irratti deemaa jirtu tana akka dura dhaabbannu qeeroo lubbuu fi wareege akka tumsinuuf akka gartee gargaarsa goonuuf akka sagalee taanuuf asumaan isin afeerra guyyaan gartee sagantaa lammiif gaachana lammiif tumsa jedhu kuni guyyaa gartee sagantaa mata dureen isii dirreen dirra keenya dirreen irree teenya dirreen dirree qabsooti dirreen dirree sabboontootaati jechuudhaan tumsa dirreedhaa qopheesse kana sababeeffachuun guyyaa gartee lammii fi guutuudhaaf hawaasa Oromoo biyya keessa jiran kan qabsoora jiran maraaf sagalee taanee ittiin qalbii isaanii jajjabeessinu galata isaanii galchinu tokkummaa keenya guyyaa ittiin garsiifnu jechuu asumaan hawaasa keenya sagantaa kanarratti isin afeerra maarree guyyaan kun guyyaa baatii gartee 11ffaadhaa guyyaa 8 guyyaa jum'aa waaree booda salaata jummaatii booda iddoon shaarastiin qa'aa jaarraa abbaa gadaadha qa'aa tal'azii jechuudhaan waamamu yookiin qa'aa jaarraa abbaa gadaa jechuudhaan waamamu guyyaa kana hawaasni keenya marti qeerroo fi qarreen manguddoonni hundi akka irraa qooda fudhatan guyyaa seena qabeessa kana seenaa akka galmeessinu asumaan isin afeerra waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa akkasumas hawwisoo tokkummaa qeeroo ganamaa waldayni gargaarsa qeeroo Oromiyaa akkasumas hawwisoon tokkummaa qeeroo ganamaa qeeroo fi qarreewwan yeroo gartee aduu jabduu san wal qabatee deeggarsa taasisaa turee fi tokkummaa Oromoo irratti hojjechaa ture rakkoolee hawaasummaa kamuu hawaasa isaatii wajji dhaabbatee kan furaa turedha gama gartee roga aadaa fi seenaatiin afaan fi guddisu aadaa fi garsiisu agarsiisa aadaatii fi gartee shaggooyyee shubbisa walaloo yadaloo afaan fiidhaa gartee adawwii dippiloomaasii ta'ee hojjechuu irratti yeroo dheeraaf hojjechaa ture arraas taanaan itti jira kanaaf fuuldura gartee wal qabanne akka jabaannu sagantaan gartee sagantaa milkii nuuf haa ta'u sagantaa tokkummaa nuuf haa ta'u galatoomaa qoraa qophiin gaataa akka jennee akkuma itti fufee jira qophiin har'a eegalle kun qophii tumsaa dirree dhawaadhaati dirreen dhawaadhaa lafa seenaadhaati lafa qabsoodhaati akkasuma qubsumaanis handura afran qalloo jechuudhaan beekamu laakiin afran qalloo qofaa miti walumaa galatti sadeen harargee qubatuu dirree dhawaadhaaf qarayyoo lamaan kanaafis dhiyoo tana wanni dirree dhawaatti tahee waan nama agarsiisaatu wanni dirree dhawaatti dhiyoo tana tahee sirni laftanyaa saaxanaawin wal jaaree uummata nagaa irratti halkan mana irra gubuudhaan lubbulee lammii hedduu galaafachuudhaan rakkoon addaa uummata dirree dhawaa irratti gahee jira. Qophii kanaafis wanni waa malee dirree dhawaa dubban kanaafis waldeen tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa akkuma beekamu ammaan dura yeroo finiinsi qabsoo qeeroodhaa biyya keessaa sosoosanitti
lammiilee biyya keessaa miidhaman Awwadaa, Ciroo, Haramaayaa, Cinassan, Baabbileetti maallaqa ergee lammiilee gargaaruu fi akkasumas sagalee ta'uudhaan hojii bara afurii ol hojjetee jira. Arraas dhimmi lammii keenya aadaa godhannee jirra jechuudhaan qophii addaa kan qopheessa kanarratti namoota babbeekamoodhaas irratti afeeree jira. Keessaafuu manguddoota Oromoo biyya Yaman qareeyyii ta'an kan akka Anas Xurroo, Adam Abdurashiid, Aanaa Bareentoo, akkasumas Adam Muusaa manguddoota keenya warreen himamee hin dhumne hedduudha. Kanarrattis ulamaa warreen akka Sheek Muktaar kan hunda afeeree jira. Maaliif dhimmi lammii keenya yeroo hunda muraasa qofa hin ilaalamu. Qophiin bal'aan tokko gaggeeffamee lammii kana gargaaruun nurraa barbaachisaadha. Araanta nu biyyaa bahe malee uummanni keenya qe'een teenya sun qe'ee nuti itti galuu teenya ona keenya jechuudha. Ona keenya kana namni hundinuu dhimmi kun dhimma keenya jedhee waltee tumsaa fi gargaarsaa kana bira dhaabbatee waan qabuun sagalee fi kiisha isaatiinis bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Dhuguma yoo dubbannee waltee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa waggoota afran kana keessatti hojiilee nama boonsiftu miidiyaalee hundarratti gabaasaa turuun isaa ni yaadata. Keessumaafuu Baabbileetti yeroo manneen adda addaa gubatanii Lijufoonis uummata keenya irratti dhiibbaa gaggeessan irratti naannoo Baabbilee sanitti maallaqa guddaa ergee lammii biraan gargaarsa dhaqqabuun isaa ni yaadata. Akkasumattis Mi'eessoo, Asaboot, Dirree Dhawaa, Awwadaa, Haroomaayatti jechuudha namootaan gammaa dhuunfaa kana hundaa'u hojiilee hojjetu hundaa'u viidiyoodhaan harkaa qabachuu. Ammas akkuma sanitti itti fufee gargaarsa Dirree Dhawaatiin dhaqqabuudhaaf lammii hunda irratti affeeree jira. Dhimmi Dirree Dhawaadhaa dhimma keenya. Kanaafis waldeeni waa malee Dirree Dhawaa irratti hin xiyyeeffanne. Maaliif bara 1956 ilaa bara 1964 bara 1970 bara 19 duwwaa keessaafuu yeroo daandiin baaburaa Dirree Dhawaa seenu hayyoota Oromoo kan akka Sheekh Usmaan Adam Gullaan Laafaan warreen akka Abdullaahi Lungoo Rabbiin jannataan isaan haqananiisu warreen akka Elamoo Qilxuu hundinuu eessatti ija banatee eessatti qabsoo Oromoo utubayyoo jenne eessa marii bal'aa keessayyoo jenne Dirree Dhawaadhaati. Dirreen Dhawaa handhuura qabsoo Oromoodhaati. Handhuura aartii fi seenaa Oromoodhaati. Keessaafuu baandiin afran qalloo bara 1962 Dirree Dhawaatti hundeeffame. Namootaan kutaalee Oromiyaadhaa kanneen akka Lixaa Wallaggaa akkasumas Boorana Gujiirraa kanneen keessaafuu wanni nama ajaa'ibsiisa. Boorana uno ya abballoorra amna guyyaa sadii konkolaataan jechuudha yeroo son konkolaataan akka ammaa kanatti illee jiru warreen akka Abdullaahi Jimmaa Gadoodha gara Dirree Dhawaatti dhufanii aboobar qabsoo Oromoo achi eegalame artiin Oromoo achi eegalame jeniiti afran qallootti dhufanii afaanii fi aadaa isaanii qabsoo kana asirraa geessaa turan kanneen akka Lixa Wallaggaa Abditoo Kabbadeedha Shawaraayis warreen akka Laggasaa Abdii Ifranash Qannoodha namoota beekamoon kun kaleessa Dirree Dhawaatti artii afaan Oromoo abaqaalan jechuudha. Mukafami artist laun basseera leenjii baatii sadiif Dirree Dhawaa keessatti baantii afran qalloo irraa fudhateetu. Dirreen Dhawaadhaa namootaan akka Ali Shabboo, Turee Leencoo, Shantam Shubbisaa, Sheekh Mahammad Bookeedha, warreen akka Jaarraa Abbaa Gadaa, warreen akka Haaji Bushraa Anniyyaa kan hundaa Dirree Dhawaa keessatti Profeesar Mahamad Hassan eenyu Xaahaa Ali Abdii eenyu Jeetiin Usmaan Mummagal Moodaa baantiin afran qalloo warreen akka Abubakar Muusaa warreen akka Ayyuub Abubakar hayyoottan qabsaa'onni qaqqaaliin kun Dirree Dhawaa keessatti hiddeedhatanii achirraan gara kunis qabsoo Oromoodhaa hundeessuudhaaf biyyaa bahan jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Dirreen Dhawaadhaa sirna labxanyaa saaxanaawiidhaan hoggaatu kamtu uummanni hedduu uummanni Oromootis aaree jira waan nama ajaa'ibsiisu. Kanaafis akka balaan kun lamata hin deebine sagalee ta'uu qofaa miti gargaaruu qofaa miti uummanni keenya naannoon Harargeedhaa bahaa hoggaa jennu guututti hawaasummaadhaan wal jaaree wal quba qabaachuun ilaameedhaan biyya isaanii nagaa isaanii tiisuu qaban. Maaliif yoo jettan yoonaan jettan eega lubbuun namaa dabartee wal gargaara wal cinaa dhaabbateettuun faayidaa hin qabu jechuudha. Odoo lubbuun namaa hin bahin qeeroon ta'in alaa fi keessattis ilaameedhaan sagaleedhaan jaarman hawaasummaa kana cibsanii nagaa biyyaatiis tiisanii nagaa isaanii tiisuudha. Daawwattoota hordoftoota keenya qophii Dirree Dhawaa har'aan tanarratti xiyyeeffanne kan walda'iin tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa biyya Yaman sana aadaa qopheessa kana kan maan goolabnaa
akkasuma gaa qophiin keenya takka inni har'a eegallee hanga guyyaa keenyatti yaada hawaasa adda addaa irraa fuunee kan isin biraan gahuu teenya asumaan isin dhaammadha kan qopheessee qophii kana hanga ammaatti isin biraan gahe boona abbaadhu yookaan boona birraa ogeessi kaameeraa kiyyaa fuullee kiyyatti kan argamu Abduu Naasir Mahmoud waliin ta'uudhaan hanga xumura sagantaa keenyatti isin waliin turree qophii kana isin biraan keenya nama torbaanii nu haa taasisu nagaa waliin nu haa deebisu jechaan asumaan isin dhaammadha nagaa